Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanaalii kanaa baga nagaan dhuftanii. Har'a waan isiniif qabadhee dhufe dinnicha bilchaataadha. Dinnichi kun bilchaateera. Kan biraa waan isiniif qabadhee dhufe irdii fi loomii jechuudha. Karaa qalaalii karaa salphaa ta'een mana keenya keessatti akkamittiin fuula keenya qulqulleeffachuu fi wantoota hin barbaachisne ofirraatii dhorkuu dandeenya waan jedhamuufidha. Itoo suuqii deemnee kisaaraa kan biroo keessan seenin akkamitti karaa salphaadhaan fuula keenya qulqulleeffachuu sirreeffachuu dandeenya waan jedhu har'a immoo yeroo darbees dinnicha kana isinitti agarsiiseen ture. Har'a immoo karaa kan biraa haala ittiin irdii wajjin wal faana dibatamuu danda'uu fi haala itti fayyadamuu dandeenyu isinitti nan agarsiisa. Isaanii itti waliin maktanis kun ni qopheeffattu. Kun immoo kireemii qodaa keessaa fixxanii yoo jiraate isatti gootanii firiijii keessaa akka godhattaniifidha. Amma maal akkan godhu isinitti nan agarsiisa. Na waliin tura. Warri subscribe godhanii yoo jiraattani subscribe godha. Warri video kana yoo jaallattan immoo like gochuun dagatina. Akkuma argaatti jirtanii kunoo dinnicha bilchaataa sila isiniin jedheera. Akkasitti quncistanii erga quncistan booda makanaa qopheeffattu jechuudha. Makanaa erga qopheeffattanii makanaatti daaktanii jechuudha. Dinnicha kana murameera akkuma isinitti mul'achaa jiru jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii akkas fakkaata. Erga kanaa booda kun akkuma argaatti jirtanii amma dinnichaan qopheeffadhe kana daakuufidha. Makanaa qabdanii makanaa qulqulluu ta'uu qaba kan isinitti daaktan jechuudha. Wanta fuula keessanii gatii deebi amma ani kanatti daakenne isinitti deebi'aa jechuudha. Kunoo amma itoo hin daakenneen dura loomii itti dabaltanii loomii gimmaashumatti dabaltanii gimmaasha loomii kunoo akkasitti xumureera. Gimmaasha loomii argattanii naqxan booddee walitti daaktanii jechuudha. Amma daakeen isinitti deebi'an. Akkuma argaatti jirtan kunoo akkasitti daakameera. Kun akkasii bulleessitanii daakuu qabdan dinnicha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo kana fakkaata. Dinnichaaf loomiidha kuni. Dinnichaaf loomii walitti daakee kunoo akkas ta'eera. Kalariin isaa baay'ee bareedeera. Akkuma argaa jirtanii kunoo haala itti fayyadama isaatiis akkamii fayyadamtanii amma irdii itti dabalee waliin makee isinitti agarsiisa. Amma akkam gootanii erga akkasitti xumurtanii booda erga akkasitti xumurtanii irdii ani sila irdii qopheeffadheera. Kun akkuma argaa jirtanii waanuma mankiyaa shaayii ga'u amma mankiyaa shaayii itti dabalattanii jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kan akkasii erga itti naqxanii booddee waliin maktan. Kunoo amma xumuree asirra ga'een jira. Kalariin isaa akkuma agartan kana fakkaata. Waan bareedaa waan filatamaa ta'edha. Isin fayyada.
akkam gootan kana kun qodaa amma qopheeffannee kunoon ni mul'ata dhiima yaada. Qodaa amma qopheeffannee kana isin qodaa barbaaddanii qodaa qulqulluu ta'uu qaba. Ani aggaataamii qodaa kireemii kana keessaa fixee niiviyaa keessaa fixeen jira. Isa ani qopheeffadhe isinis waanuma qabdanitti qulqulluu yoo ta'e itti kidaanii waan qabutti qopheeffattanii itti godhattanii firiijii keessa keessanii amma guyyaa 2 3 4 torbanumaaf isin fayyaduu danda'a. Firiijii keessa waan ta'uuf homaayyuu hin ta'u. Kun akkuma argaa jirtanidha. Baay'ee jaallattu isiniyyuu baay'ee jaallattu yoo itti fayyadamtanii jijjiirama isaa arguu dandeessu. Fuula keessaniif baay'ee wanta yeroo garaagaraatti argannu irdii fi dinnicha wanta yeroo garaagaraatti faayidaa isaanii argannu yeroo tokkitti akkaataa itti argannudha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Akka jaallattan shakkiin qabu. Amma qodaan qopheeffadhetti kun akkasitti qodaatti godhadhaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii qodaa qopheeffadhetti erga naqee booda akkas fakkaateera. Kun baay'ee jaallattu. Amma karaa itti fayyadama isaa isinitti agarsiisutti hin deemaa jechuudha. Kun amma isaan hambisadhi kana dibadhee isinitti nan agarsiisa. Na wajjin hin tura. Viidiyoo kana jaallattanii laayik godhaa. Waan isinii ifaan taane. Baay'ee jaallattanii kireemii kana baay'ee waan filatamaa ta'edha. Fuula keenyaaf fayyuma fuula keenyaaf baay'ee nu gargaara. Erga dibattan booda fuula keessanii dibadhee isinitti agarsiisuufidha. Kun amma dibadhee isinitti nan agarsiisa. Kun akkuma argaa turtanii agarsiisa. Yeroo dibachuuf jettan fuula keessanii qulqulleessuu qabdu. Akkuma yeroo hundaa isiniin jedhu yeroo dibachuuf jettan fuulli keessanii qulqulluu ta'uu qaba. Jijjiirama isaa akka argitaniif faayidaa isaa akka argitanii fi fuulli keessan qulqullaa'uu qaba. Akkuma argaa jirtan kanatti fuula keessan hunda isaa waliin geessanii dibattanii fuula keessan erga akkasitti dibattanii booda daqiiqaa 15 hanga 20 irra tursiistanii erga isin irratti qoree dhiqattu jechuudha. Amma daqiiqaa 10 hanga 15 irra tursiisee maal akka fakkaatu isinitti nan agarsiisa. Akkuma argaa jirtanii kana amma akkasitti fuula koo hunda isaa waliin ga'ee dibadheera. Kun akkuma argaa jirtan amma narratti qoreera. Narratti qoree yeroo isin irratti qoru kana fakkaata. Inni ofii isaadhaan isin irraatii kaa'a jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii akkasitti isin irraa kaa'a. Amma erga akkasii tafi sukkumtanii booddee amma dhiqadhee isinitti hin deebi'a. Akkuma argaa jirtanii fuula koo dhiqadheen dhufeera. Kun kana fakkaata. Fuula koo qofa irratti ilaaluu otoo hin ta'in ofii keessaniidha otoo dibattanii jijjiirama isaa ofirratti agartanii baay'ee natti tola.
Kanaafuu warri hin dibanne warri amma dura fayyadamtanii hin jirre fayyadama. Baay'ee isinitti tola, baay'ee jaalladha. Baay'ee tokko gaariidha, fuula keessanii lallaaffisaa. Bakka fuula keessanirraa wantoota garaagaraa fuula irratti otoo dibattanii jijjiirama isaanii argitu. Yeroo gabaabaa gidduutti jijjiirama isaa arguu dandeessu isiniin jedha.